Rahman hunjed sharika wan kana koppeessu bishaan koppeessu hunjed salaam alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. nagaa jirta زرت أنا بيشو كم؟ nagaa walla maali gurbaaroo la sira deemaa jiru أبو ربي يدي انجروا والله انجروا maani rabbii keetii jedhe مال قابة قاتا بانغال دبنا قاتا كان دبنا قاتا كاروتي مسانو نونتا ديمتي هيلاندين بشان كيسادو إنو مسانو نونتا تبليسكي مسانو ديراتات. الله أكبر الله أكبر إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا هيا ربي ستة مدرسو ما هيلاندي تنال بليسكي هيلاندي تنال لا ما أقرتام سيلا كم قران قوي يا أبو أرجع هيلاندي ده أيلاندي تتم خايلاندي كون ترغي تنقلان جلتومي هيلاندي تيكو أنا ما فكرنا نما باية كلا دان دوغا بتشوف أنا ما باية كلا دقيقة دوغا ستة هيلاندي توني harka kooti wal qixa yookaan harka koo caalti. Dhugaa feeta harka koo caalta Taayilaandiin sun. Bakka ani machiummaan gochuu meeshaan xaararee harkaan seenudha ka gaafa kana harkaan seenudha harkaan. Allahu akbar Allahu akbar sila qoy bishaan keessa jira Wallaahi la'azim abdi argaa ija kiyyaati wallaahi la'azim kun ija kiyyaan arge viidichi akka soban taane viidichi ija kiyyaan arge. Amma si ay badu sila videoon as dhalaa warra biyya biraatika yaani jechuu waan akka warra keeniyaa moo dhala mateena tanatu iyyuu afaan roo dubbata yaani kee moo tafdanii tanarra keettan dhalaa teedna eebade jedhaa barsanuu afaan eebade mu'aaziyye afaan oromoo moo teedna bar afaan eebade jedhaati bar wallaahi laziim Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sanuu afaan oromoo dubbataa Iluma intalli gandummaadhallee jedhina waa biraatillee arraballee jedhina wayita'ee bade jettu kana ijoollee arsii fakkaatti. Dhugaan jedhu kanuma. Allahu akbar oromoo taanaan kutaa fi tatatuma nuu salphinna kanaaf bar isin rakkoo qabu isin maa hin fuune mee atan magana geettaa jaartilee isin qabne qoon akkanaa kana gaafa waan akkanaa kana laalu keessa na fageessaa na jibbisiisaa deemayyuu gaafa intala takkatti siitee waa tokko dubbachuudhaaf deemtu gabbarri 200 siin jedhani ka akkanaa ka harkaan seenamu kana ka Taayilaandiin seenamu kana fuutee 200 mee akkam goota rabbii jedhi rabbi sitti amalu sabbi hadha jala taree jettee waan kana illee ka salphaatti ilaanii dubbiin kun dubbii kabbaadidha aboo dubbii booyaa haasa'e wallahi lazim dubbii booyaa haasa'an kolfaan haasa'e dubbii jala taree jechaa mee argin laala sargi mee asirga asirratti asirgi mee wallahi si arge inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ijoolleen shamaraa jechuudha ijoolleen shamaraa nurraa fuudha argatte abdii gaafa kiyaara itti mokkoran cal'ifni qaawwe kun ka isaanirra jira malee nuuf uumame obboleessi isaanirra jira malee bakki sun nuuf uumame gaafa isaan kaarotaa mokkoran cal'if kiyaara mokkoran cal'if taranii Taayilaandii mokkoran dhugaa kun tuffii dhiirotaati. Sila qoy mee nuti maal godhuu qabna mee qoy nuti maal godhuu qabna mee aboo mee akkam godhuu qabna qoy waan kana mee akkam godhuu qabna wanti gochuu qabnu moo tarkaanfii ilaalessaa irratti fudhachuu qabnu obboleessi kiyya tarkaanfii ilaalessaa irratti fudhachuu qabnu wallaahi lazim mee as qabe waan Mustafaa Amaan abboodhii isaa rabbi sodaadhaati akkamitti dhiifna yoo namni waa dubbatu dhalaan obboleettii keessan dhalaan maalii keessan dhalaa akkamitti dhiifna akkamitti dhiifna osoo kan agarru osoo wanni haganaa keessa deemu akkamitti dhiifna yaa boyin du ay mee qabe waan san mee qabe anna san ilan san kudi mee soo jirtimi sitti agarsiisa mee qabe
jalqaba qofa sitti agarsiisa jalqaba qofa sitti agarsiisa guutuu sitti agarsiisu. Asirratti moo? No, Wallaahi. no, no, maafi. Asirratti akkatti qabee Akkatti agarsiisa agarsiisa. abboo isin isaan daree deemi. La, dhiisa akkatti asirratti agarsiisa. Ayilaandii bisaa qaba, ayilaandii Eeshi. bisaa qaba. لا إله إلا الله لا إله إلا الله أبو Keessanii naano asirratti agarsiisa. Mirga qabdu waan feete aadalaytu. Okay, mirga qabdu waan feete aadalagat. Garuu isiin tun booda deemtee dhiiratti dabalamti moo akkasit jiraati? Haara kun homaan godhuuf ka dhiirri homaan godhuufi meeshaan dhiira fedheetu harkaan qixaa haayilaandii kana caalu hin jiru obboleessi yoo kaarree taate malee maal jechuudha? ما نرى بالبلا واتساب بين بيتك أوي مش عامي أسكاب تايلاند أسكاب مي أيلاند أسكاب Haayilaandii nagana إنا لله وإنا إليه الله الله أكبر كانوا أيلاند kanarratti mee إنا لله abdii osaan dubbiin kun wallaahi ka booyaa dubbatan nus oonni jedhe haayilaandiin kun dhageeffadhu aslaan haayilaandii kana akkatti qabdee keessa michiir subhaanallah osoo kurreen itti banamee kurreen keessa ol bade mee dhageeffadhu قوي كورة ليفرا kurreen wal sattaraa jedhan haliimaa baleessi bete wal sattaraa jedhe maal sattaraa kana sattaraa oolee akii isaa ture قوي مو يوان تنجد أيلاند لكم بشارو كيسا كبا haayilaandii obboleessi kiyya akka keettee kinoo akkatti dhaabdee akkatti asii ittiin tumti beektaa osoo akkatti ittiin tumtu gadhiiftee haayilaandii kan harka irraa fuutee asii akka itti deebise. Osoo immoo haayilaandiin kun kurree qaba dhageeffadhu abdii hin kolfin wallaala hin kolfin. Osoo haayilaandiin kun kurree qaba wayita isiin akkatti qabdee wayita isiin akka qabdee itti guurtu kana wayita isiin akka qabdee itti guurtu kana osoo kurree kun keessatti baname haayilaandiin tun hagan ol fagaatti sira harki itti harka finna itti of keessaa fuudhuu dandeetti ol fagaatan yookaan humni عملية ملك أمي قصي قافة تقدقاته كما شنتم كما صدوم فانا مقافة بودا وني كن ديمي ديبا إلم أرومو إرانجها بودا ملك أقول دفا واحد دفا mucama afaan isaa waamtu kana mucama achirratti muziyyee mu'iyyee mu'aaziyyee jettuun kana bira dhaqxee yoo qabbaneeffatte maal rakkoo qaba yoo achumatti qabbaneeffattee nagayaan deebitime. Ooy mu'aazin maa kun kami qooyi qasin tollee akkatti mijattii qoricha obaasee jattiin du'u kaatee deebisani namni mu'aazin jedhamu kun sila isa moo ka biraatti qooyi wanni mu'aazin kun eessaa dhufe qooyi akka shamarran kana balleessu kun qooyi. Mucaan kun eessaa dhufe qooyi biyya kam jedhu. Wallaahi aziim dhugaadha wallaahi billaahi ija kootiin argaa. Mucaa mu'aaz jedhamu kana abbaa fedhee yoo haa ta'u kana dura illee haa ta'u murtiin du'aa irratti ta'uu qaba mucichi. Intalatan akka waan ajjeesitti Mucaa kana Oromoon bakka jiru maraa barbaade midhaan asiin durallee biyyoota akkatti gara kaayiroo kana qoricha obaasee dhabamsiisee dhabe arrallee mi'attii tan osoo keessaan kurree sun keessa waan kee namni mu'aazin kunis malee ka biraatiin ta'e laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah ani gar yoo hirribaa ta'u namni an dhagaye ka an ganama kana tiktook irra tureetiin hirribaa ka'ee yoo ani amma reef akkana jawaala gabbanu namni kun ayilaandii kana ijoolleen boksiin kun sikkiidhaan kun qawween kun dullaan ayilaandii cufa kan silolli amma deemaa jiru kun oromoo baatu kaata kiyaara jibbisiisa kiyaara duraan itti dabbaramne beeytaa abdi duraan itti dabbaramne yeroo tokko tokko hiriyoota yoo dhagarru isa qaqqamaanee dabbaramnee turra beeytaa dhiifni kiyaara amma bishaan ayilaandii akka jibbinu jechaan amma wallaahi ka dhugaa wallaahi dhajiin wayitoosii akkas gootu argu ayilaandii kana jibbe arguu jibbe ayilaandii sanutama akkanaati beektu kama akkanaa kana ayilaandiin agaruma geetti ayilaandiin kanarraan bishaan qabdi obboleessi kurree itti qadaaddee akka keessa micciirti wayita akkana keessa micciirti osoo kurreen kun baname
Abo wanni kuwa shopping ta ashama shopping baate jira wan namoota wadala gawan akkana kana yani Abdi shopping ta dubbii godhi wallahi wabillahi dubbii shopping jirtu. Wallahi azim dubbii shopping tokko hin jirtu. Dubbiin dubbii ha dhugaati. Shopping takkaayyuu miti. Ani kanaa miti ko abdii kanaa miti wannan jedhu amma kanaa miti kan jedhu. Intaluma akkanaa tana dhayxee gaafa fuudhaaf gaafattu gabbarri si meeqa beekta wanti dhibbu. kuma dhibba lama jedhaa warree barbaade baxxaanii asitti ol dabale Yaa 200,000. bishaan meela akkamitti waan bishaan qorraa irratti dabarfatti. Ka isii waa gammachuu wajjin argaa turte Haayilaandii fi Kiyaara fi Kaarotii. Garuu isaan kun gabbara sin gargaaran obboleessa kiyya. Mee intalli tun gaafa sitti heerumtellee gaafa dhiiratti heerumtellee meeshaan dhiiraa haga sin gahu isiin sima biraa gabbaatee sima biraa achi deemtee Kiyaara fi Haayilaandii ofi darbiti ati nagayatti. laa ilaa sira bishaan hin qorru qoy boo gilee hin qorra Haayilaandii hin qorru qoy isiin nama akkami talji barbaaddi yeroo qorraatti bishaan Haayilaandii bishaan ni qorra akkamitti waan qorraa kana fitti deemtee gammachiifte dhaabara naa ajaa'iba wanni kun shooppiidhaan dhiisaa dhugaa miti Abdi ani amma yoo sitti ergee qoy daqiiqa asirratti ergaa. Miseenjera asirra jiraami. ati FB kana bakka lamaan qabda FB kana bakka lamaan qaba yaa. fedi me fi askan me sajjal askan me wanta god me FB kana deebis Kanuma raanti erganis. unumaa laalla jine asirratti amma laaluu fedha juma kiyya laaluu fedha ammaan muhee Okay gaafadhu adi. muhee ilma sabaatimi Yaa muhee ilma oromoo kana Muhee ilma sabaa. deebisi Oromoo naan jedha kun wanta dhagaan. deebisi FB maqaan isaa wannaa jedhu shaamee roomoo Hasan deebisi Okay. لا إله إلا الله أنا كمتي سيلوفا Ndufni. ها Ndufni. Abboomee as darbi ilaalaa Mu- ara. muhee Wallaahi billaahi ijoollee Oromoo shamarran Oromoo afaan ناصر Oromoo لك dhageessan قبل qaata qaban ناصر لك mee قبل abdii yoo dhufe sii erga qoy yoo dhufe wallaahi sii erga wallaahi dhageeffadhaa ijoollee ذلك آت warri shamaraa dhageeffadhaa wal لا sattaraa والله akkas wal godhaa maal wal godhaa warri jentan abboo wallaahi aziim obsi daangaa qabu wanni hunduuyyuu utubaan haga dhiiban qaba haga dhiisan qabu gaafa shamarri bangaalii أبو hammattii آت as قافت baatu ذلك شامل أي قافت ذلك قافت ذلك ما وجلا abboo باس namni shaamee Oromoo ما رأت لك قفات تربوتة okay argeera naa dhufee jira إن لله هم يكمل ساعتي قراك نربان miseenjera seenu زنجر أنا ما جوالك أنا ما نبي رجلا كون شارجين كاب ما أسيت ترى تبوت هاي جانا نبي رجلا تيجي بكون جت Okay, فيلم okay. جت تريز Okay. فعلك تلجان amma dhageeffadhaa dhalanteen ijoolleen shamarran nu dhageeffadhaa فعلك تيجي biliis بجت nu وانا dhageeffadhaa ها dhageeffadhaa abdii qaata gaafadha isaan bangaalii hammatanii ka'an gaafa isaan bangaalii wajjiin ka'an sattarree Itoophiyaadha maqaa walitti qaban malee ta'u Oromootii miti osoo gaafa kaan isiin muziyye jettu gaafa kaan mu'iyye jettu gaafa kaan maaliyye jettu Haayilaandii Kiyaara maali dhufit deemtu maqaa isaanii sattarree hunda isaaniitu sattarree bira tarree dhiisaa waan jiraan dubbatina haadhateen abbaa haadhateen na jaartiteen obboleettiteen jennee sattarree bira tarre amma deemanii bakka obsaan fixannee jirra ka amma hagam obsine sile meeqa obsinaaf abbaa fedhe haa ta'u maatii لا obboleettitti hin taane boo inuma ol baasee poostii godhamu adaba fixate maal ta'e haanaan jedhaniyyuu ol baasee poostii godhama feesbuuk irratti poostii godhaan
Kana booda jechuun dhalaa ati argitan meeshaa beesan gubbatti nu argi ilaalaa makanaawu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Namni akkamitti taljii namni waan bishaan yeroo kun yeroo qabbanaatti ni beektanii bishaan aayilaandii tukurreete miccirte bishaan itti guuttee waxxartee ofiin goote osoo akkuma ati baantu sokkureen itti banamee garatti hafe har'a amaliyaa guddaa booda immoo intala Oromoo ta'anii birrii goonu jedhan nu rakkisan. Isimaayyuu jechuun numaayyuu wanti kun nu miidha. San qofaa miti. Ergitee laa ilaaha illallah. bu'ee jira ilaali. Abdii mee achi garagalii ilaaliti waa tokko tokko isaaniin jedhaan gasani achi garagalii ilaali akkaataa ta'umsa san as deebii deemiti. Dhiira kan hin godhin ajiin dhalaa dhiira kan kana godha. Maqaa of hin balleessina. Dhiiratti uf gadi hin dhiisina ijoollee uf sattaraa rabbi sodaadhati waan fedhe haa ta'uti. Waan akkanaa kana hin dalaginaa namni nyaatu namni dhugu hin kaafata. Baga kaafattan gaafa kaafattan kana qaaman bira dhaqaa rabbii jedhaati. Maqaan nu nyaatinaa mataan nu nyaatinaa afaan Oromoo dubbataa. Ebalambu. La ilaha. Siapa lagi? Eba. Eba. Abdi askabi sagalee qofa asiis. Aayilaandiin dhukdhukiin isii haa dhagahamume gaafas amananii. Eba. Abdi Haayilaandii askabi. Si bahin. Abboo bakka hin godhin bakka baa hin godhin. Mirga isiiti. Mirgi isii kana mirgi isii Haayilaandii hin naquudha. La ilaha Namni illallah. warra dhiiraa viidiyoo san yoo laaltan hin kaafattani. Wallaahi wabillaahi kaafatu miti nama jibbisiisa jiru. Viidiyoon akkasii shamara nama jibbisiisa. Inuma warra jaartii qabu shuur akka jaartii irraa garagalee bulu waan kana yoo argu akka jaartii isaa jibbutti wallaahi Ebalambu sin yatti mal tak selamaan ni bogo. La ilaha illallah. Sagalee warma warshaa pilaastikaa dalaguus laastikii kakakii. Okay, amma amantee Shoppii Abdi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eba. A'udzu billah. Astagfirullah. Astagfirullah. Shamarran hundi jenne amma Zubaa Ahmad. Shamarran hundaa miti. Ammas shamarran hundaa miti. Shamarran wal gorsaa mee guruppii godhadhaa isi warra shamaraa kun guruppii godhadhaa wal gorsaa please deematii waan barbaadu ilma sabaa viidiyoo wal darbi dhugaa. La jechuun natti ulfaata wal darbuun baay'ee natti ulfaata. Garuu akka aareef ol Badana mana mali balana kana kau jaran. Barabbo Islandin waa hinafne obboleessikiya balaa rabbi kanatti gabbu'ee bara. laalteen jallisini ergaa uummataa dabarsi. Maal dabarsan sitti? Mee maal dabarsan kun bara kan namni martuu osoo argee waan agarte Mee maaltu sitti dhagahame? Okey dura hin agarre amma agarte ija keetiin agarte maaltu sitti dhagahame abdii amma maaltu sitti dhagahame amma yeroo ija keetiin agarte kanatti. wallahi billahi maaltu natti dhagahama kala isaanii agartee namuu caarran kun agartee kamasii mudatee nuti immoo kanaaf jennee shamara guutuu waa jibbuu hin qabnu garuu laa ilaaha deeggartoonni isii mumkin kayaa kana jiru warri waan kana dalaguu kayaa tokko ta'u taate osoo rabbii ijaansa agarsiise wallahi billahi irraa maganfatta barabbo
bara boo irraa maganfatta Ayilaandii san garuu akka hin taate natu argite. Mee abdii amma isiin tun Ija amma kiyyaan isiin argama. tun fakkeenyaaf isiin tun hegereen kiyya maal haa ta'u jetti dhiiratti dabalamtee dhiira wajjin jiraachuudhaaf hoo dhiira wajjin jiraachuudhaaf hawwii takka hin qabdu bara isiin amma jiraachuullee hin dandeettu dhiira wajjin iyyuu maaliif Ayilaandii kana barattee jirti Ayilaandiin kun baay'ee guddaadha. Bara Ayilaandii leetii wannaa sun bara hin mul'attu obboleessa kiyyaan waa xiqqoo arge kan shakan qofa agartaa. Allahu akbar. Ayilaandiin bara kunoo Ayilaandiin sun hundoo dhumee hudduun dakanaa sun qofti mul'atti bara boo Ayilaandii. Dakana qofa mul'ata bara Ayilaandiin guutuun dhumee jechuudha. Sila qooyi Ayilaandiin fattoo yaani waan qabattu qabdi moo akkamii qabdi qooyi na ajaa'ibee. Obboleessi achi ilaali viidiyoon si bira jira. Ayilaandii kana harkaanuu gadhiiftee jechuudha. As laal. Akka duubaa dhooyte Ayilaandii harkaanuyyuu gadhiiftee. Mee rabbii jedhi osoo Ayilaandiin kun itti taree. Osoo kurreen kun keessatti hafi akkami? Wallaahi lazii. Laa ilaaha illallah. Rabbi jedha ijoolleen shamaraa teenya jechuudha. Ijoolleen shamaraa rabbi sodaatu afaan oromoo waliin dubbatan. Yaa abboonnoo waan feetan taatan yoo haga feetan kaafattan yoo fedhiin isinitti dhagame hin nyaattan hin dhuuntan hin kaafatan jechuun hin danda'amu. Rabbi jedhaa qaaman bira dhaqa. Yoo kajanaa jaddan sanii dhabdan dhiira biraa bira dhaqaa fedhii keessan ofirraa baasaa malee waan akkanaa kana hin dalagina. Kaarottiin ofitti hin deemina. Harkaa astagfirullahi al-aziim. Mee maal taatan mee akkam taatan? Mee amma waan tokko asirratti mee amma muhee dhugaa rabbi dubbachuuf hin beekna shamarri dhugaadha. Abbaan feete waan feete jettullee abbaan waan fedhe jedhullee sinaa kenni. Abbaan waan fedhe jedhullee beekta namni waan kana akkana dalaga dhiiruma mushisii miti beekta. Isii ta'uu miti beekta ka waan kana dalage yookaan shamaraa miti. Amma yoo nu gara haasofne wallaahi lazii. Ka waan kana dalage dhiira dhibbatti dhiira tamma isii si fakkaate isaa. Wallahi billah dhiira dalage. Video kan dhiira dalage. Abdi akkasmiti ka. Abdi akkasmiti. Abdi. Qoqoon. Yaa dhiira dalage. Dhiira akkana gosi. Suuriin beekan dhageeffatu. Dhiira dalagsiisa garuu isiin waan isiin miidhufi waan isiin miidhu addaan baafattee beekuun dirqama isiin. Yaa dhiiran gosis. Dhiira tokko kana dalage jedhama. Dhugaa dhagahi kawaastiin himaa. Videoon kun way namni kun mucayyoon tun way ufii isii mataa ufiitti dalaydee waan kana post goote takka jedhe. Biyyoon tun lafaa kaatee maqaa nama sanii yaamaa akkan isa gootu suni maqaa nama sanii yaamtami. Isa tuyyuu yoo mumkin yoo na jaalatte waan kana naa ergi anis kaafadhe jiraatillee kaafatte maqaa kiyyas waami. Sigalee kana dalagi naa ergi jedheenimi. Dhalaadhaa hin dogoggortii namni dongora hin jiru sigalee dongora guddaa keessa seentee ka waan kana itti ergan sun nuti wanni kun dhiiraaf ergame malee waqasman billaa yookaan dhalaaf ergamne wanti kun ka ergameef agartee dhiiraaf ergame namni viidiyoo kana yoo kana akka salphisee ol baase namni viidiyoo isii kana ol baase dhiira malee waa dhalaa miti nuti yeroo hedduu shamara komatu malee shamara jechuun meeshaadha. Meeshaa kan namatu as kaaya achi kaaya. Namatu akkan cabne eega namatu gara waan gargaraa godheetiin tasgabbeessee eega. Nuti amma xiyyeeffannoon kenna dhiira malee mu'aazee makaan agartee mu'aazee maqaa yaamanii kana dalageessan. Osoo anni yoo san ta'e gadi bahee isiin mul'attee jirti viidiyoon ishee takka ol ba'e ma'asalaama yoo milqiyaama hin badu. Miidiyaa kanarraa hin baduu hin danda'u abadan namni galarii keessa qaba. Osoo as baatee dhiirri akkana godhe mu'aazeedha. Biyyi isaa akkana, dhaloonni isaa akkana, ijoollee akkana akkatti dubbatte micaa san tarkaanfii ilmaan Oromoo irra fudhattee natti tolan akka mataa kiyyatti. Namni viidiyoo intala tana gabbaase dhiiru. Si galee nuti yeroo hedduu shamarri ta'e osoo fayyaa qabattee nama wajjin. Waa tokko seenaa jedhu. Na dhageeffadhu. Yeroo tokko na dhageeffadhu. Yaa waan kana ka dalaysiisu qalbiin shamaraa akka harma isheetti hirrarraa jedhan waan kana ka dalaysiisu dhiira sirriidha dhibbaan dhibbatti waan kana ka goosisu dhiira garuu jechuun waan isii miidhuu fi waan isii miine isiin beekuu qabdi tokko jedhe
Lammaffaa viidiyoo gara dhiiraa qofaan baha jennee ilaaluun dogongora. Maaliif jettee na gaafachuu dandeessa? Fakkeenyaaf shamarri tun hiriyaa qaban iddoo dalagaattis haa ta'u, iddoo mana ijaazattis haa ta'u, hiriyaa qabdi. Erga waan kana dalayde hiriyaa ishee tanaan wal arguu dandeessi. Gaafa hiriyaa ishii kanaan wal agartu paatarnii jawwaala ishee faa hiriyoonni shamaraa kun waliin dho'isan isii wanta kana goottee qabatti of biraa faa dhiisuu dandeessi. Quba qabaadha. Ijoolleen shamaraa kun immoo yeroo baay'ee ka hiccitii waliin qabanne shamara malee dhiiraa miti. Namni dhiiraa tokko hiccitii shamaraa qabachuu danda'a. Dhiirri jechuudha hiccitii shamaraa of keessatti qabachuu danda'a. Awwaaluu danda'a. Garuu shamarri hiccitii walii daqiiqa takkaafillee dho'isuu hin dandeettu. Walitti aarte taanan hanga feete saahibummaa haa qabaattu, waan feete wal biraa haa qabaattu, guyyaa san ol wal darbiti quba qabaadhu. Garuu jechuudha dhiirris akkana godhe yoo ta'e viidiyoo kana dhiiratu ol darbe yoo ta'e tarkaanfiin irratti fudhatamuu qaba. Dhugaadha. Shamarri akkuma jedhamu kana haadhateen, obboleettiiteen, haadha warraateen garaa nu nyaatti jechuudha. Kanaafuu wanta kana cal'ifamuu qabu. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yeroo hundaa jandama godhanii kaan irraan amma dura kiyaaraa amma kaanii amma kabiraatu dhufaami. Kabiraa kunis osoo hin dhufinitti wal gorsuun tarkaanfii fudhatamaa qabu. Walirratti fudhachuun isheen tun amma saalfachuu osoo hin taane nama viidiyoo kana ergiteef as baatee dhibbatti haa himtu. Awwaalamuu osoo hin taane. As baatee nama kana agarree jirra. No isiin mul'attee jirti waan ta'eef eega mul'atte abboo na gowwoomse mucaa kanatu na gowwoomse jettee maqaa isaa san iddoo jireenya isaa hunda as baaste isinnuun salphisee miire viidiyoo isii ol darbe nama viidiyoo kana ergiteef as baatee himuu qabdi intalatu yoo dhuguma namummaa qabaatte badii tokkoffaa balleessite lammaffaa balleessitee dhoysuun shamarri biraa dhibii akkanaatiif kennuu jedhama. Yoo shamara biraatiif dhibee kana hawwine ta'e as baatee isiin na gowwoomse. Eega na gowwoomse immoo namni viidiyoo kana ergeef nama akkanaati. Mu'aazi maqaan isaa Mu'aaziyyee jettiin isiinu Mu'aaziin kun eessa akka jiraatu jiraataa eessaa akka ta'e ijoollee naannoo kamii akka ta'e ifa gootee bakka jireenya isaa wajjin nuufaa himtu. Dhugaan jiru kanuma. Intalattii yoo qalbii qabaatte kana gochuu qabdi. Yoo kana goote wallaala takka balleessitee bara billee rantaraaf Oromoon illee dhiifaman godhaaf. Agartee yoo kana hin goone ta'e nuti wanti dubbannuuf gartee wanta kun waan lubbuu isii miidhu subhaanallah. Argite sima jedhaa ooltisa. Akka asirra deemtee yeroo sadii arge sima ka jedhaa barreessite. Kunniin mukki warra kiitoonnaa ta'insa mee amma ani ka jedhaa jiru. Anamma miyyoon sun garuu fayyaa amma isiin lubbuun jiraachuu isiin shakka. Wanti ati agartu kun aayilaandiin guddaan sun hafuurri aayilaandiin barre. Kottee lafan kee nabii biha aayilaandiin akka ta'u eegitu viidiyoon dhaabate beekta. Waan kana taatee mumkin ni jirti ishitu Allaaf alami. Wanni kun miidhaa lubbuu isii irraan yoo lubbuun jiraattee dhageette dhaabatini. Waan manni diigamaa jiru fakkaata abdii. Waan manni diigamaa jiru fakkaata. Ollaan hin dhagahu ollaan hin dhagahu. Ani mana diigamaa fakkaata malee kun kaakaayin akkasitti mamusun. Garuu mana madaan jirti warri. Deema si gowwaa jetta. Bayyala kana ala abbuuku gowwaan si. Wallahi dabas. Na ala tulla alayka ala sirratti habu debbe. Jazbi. Mucaan as jala jiraa jedhan. Dhiira sagadhee akkana kana ka sagadhoota warra yaaduu hin dandeenye waa gartee warra yeroo hedduu shamarran mataa qaqqabachiisu akkana kan warra bule warra sammuun hin bilchaatin warra yaa takka jireenyummaan addunyaa kun hin galle namni yoo addunyaa walaale akiras beeka namni waa lama wallaalu bar namni yoo akiraa wallaale dunyaa beeka yoo dunyaa walaale akiraa beeka kalachuu hin beekne limaatii nyaatatumaan deemu akkana kana agartee ka yoo wali aaree shan viidiyoo shamara gabbaa surraa fuudhe ala tulla ana alan sirra hajiraatu yaa dhugaadha shamarri yoo aarte wal bareessa dhiirri lakkasu Amma nama na arma kana viidiyoo meeqa sanatti ergaan viidiyoo meeqa yaa mataa cufaan godhina mataa keessan banaa ta'uu qabu warri shamaraa kun hamileen si bu'ee suuraan kee mul'atee hin dho'isin gurbicha gabbaa si himi suuraan kee si mul'atee miti baasii jirta ati ina addunyaa guutuura deemaa jirta shamara meeqa bira jira dhiira meeqa bira jira mul'attee jirta waan ta'eef gurbicha ol baasitii himi mucaa hin dho'isin tarkaanfiin irratti fudhatamuu qaba gurbaa gurbichi adabamuu qaba isaatu akka godhisiin jedhee wallahi dhazi isa si goosisee eegeen si goosisee akkana jechuudha ol baasitii dhugaa jiru mucaa kana jechuudha iddoo inni jiraatu qofa amma kabanni beekamu iddoo inni jiraatuu fi feesbuuk isaa yookaan nambara isaa
mucaan adabamuu qaba dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Intala shamaraati haadha obboleettidha dogongorsiise erga dogongorsiise immoo maal baasa. Laali adabbii jechuun adabbii hogguu jedhan kana maa akkas goosiftee miti haa godhu. Adabbii adabuu qabu waan kana maa gadi baasite kalas maa baasite. Maa gadi yaa Namni eebii akkanaa qabu hin jira. maa gadi baasidha. Namni eebii akkanaa qabu Hin jira. namni eebii akkanaa qabu wallaahi billaahi hisaaba hin qabu. Rabbi isa sattara malee garuu viidiyoo kana leesh gabbaase. Eenyu salphisuu fi maal godhuuf gabbaase sababni gabbaase maa inni yeroo kana keessa. Ajandaan ibaasa kun maa inni. Namni viidiyoo wal bira qabu amma nama kana keessaa dhiira keessaa shabara keessaa namni qaama saalaa walii hin laalle tokko namaa hin jiru. Mungkin ta viidiyoo jiraa jirtu jira kasiif quban qabne ka waraabame. Hisaaban qabu ni jira. Viidiyoo san maa baasedha rakkoo maa baase. Amantummaa wal biratti hafee ta'a. Eega kun gammachuu dhagaye. Kan wal sattare kan wal amanee viidiyoo kana ol kaa'atu jira wal biratti dhiisu jira. Kan immoo akkuma agartee sagatee akkanaa kanatti ol darbutu jira. Namni akkanaa kun adabbiin gahaa ta'e irratti fudhatamuu qaba dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Maa ergisiisee miti sun dantaa isiiti dantaa isaa baga walii ergan nun galchu. Garuu biyya mujrimaa biyya kaafiraa keessatti dhagaye. Biyya kaafiraa keessatti fakkeenya Kooriyaa kaabatti namni dhalaa takka dogongorse adabbii umrii guutuudhaan namni osoo jaalallee qabu dhalaa takka jaalala gaafate umrii guutuudhaan Kooriyaa kaabaa biratti sigale. Maaliif kuni mee biyyoota marabaa kan laali dhalaa takka amma dhalaa yeroo hedduun ni dogongorti dhugaadha oqasuman billa dhugaa masi kanan amana wanni akka dhalaa sobamu addunyaa kanarra hin jiru abbaa fitan gaafadhaame mee bakka yoo ta'e wallaahi dhugaa dhalaan amma feete osoo sammuu miti aaramu duniyaa biyya bulchite uma sobamu sigale fakkeenya warroon amma ijoolleen amma interview yoo godha geeffadhu fakkeenya gama indii kana namtittii aktara guddittii aktara akka indii guddittii mee amma waa tokko dogongortee jirti wama kanaan dogongortee jirti na dhageeffadhu biyyoonnummaan arabaa kun amma osoo ati dhala arabaa takka bira geette arabni dhalaa san dhaya arabni waasiin jedha osoo jarri akkas ilaaltu kana jarrabsan garuu namni kenna yoo dhalaan waan feete goota isimarra duula garuu biyyoota arabaa kanatti yoo dhalaan takka silaalte namni san maal haaltee namni hin gaafatu sima kanarra san sima yaraariyan wakkil siin jedhan asideef jedhan sigale isii qofa danda'an uffachiisan ija qofa fuula kana qofa akkasina gada godhan laal dubartii dogongorsuudha garuu amma micaan viidiyoo kana gadi baase suni rakkoo guddaa qaba rakkoo hanqina sammuullee qaba ammas abaaris qabaachuu mala ani murtii mucaa haaduu miti amma murtii mucaa haaduu miti akka yaada kootti akka yaada muheetti waa tokko lafaa kaa'u wallaahi laziim akka nama obboleettii qabu tokkotti akka nama haadha qabu tokkotti akka nama agartee jaalachuudhaaf deemuu jaalallee qabu tokkotti waa tokko lafa kaa'aa abdiyan dhugaa rabbii qoosaa miti wallaahi laziim. Gurbaan kun intala tana dogongorsiisi ergisiisi miidiyaa irratti ol baase murtii mucaa kanaa maal haa ta'u jettee yaadde onaan jette waan inni isatti murteessu mucaan kun intala tana fuudhuu qaba. Agartee mucaan kun murtiin isaa maa jaartii lama hin qabaani maa jaartii sadi hin qabaani mucaan kun intala tana fuudhuu qaba hin kolfin wallaahi laziim mucaan kun intala tana fuudhuu qaba. Maalidhaaf isatu akkana godhe isatu addunyaa duratti mul'isa. Isatu haalallee balleessa. Mucaan intala fuudhuu qabu. Namni biraan fuudhu qaba. Isii haayilaandiin akkana gootu tana namni biraan fuudhu. Inni akkuma barate akkuma goosisanitti. Maaltu fuudha? Maaltu fuudha? Akkuma goosisanitti Maaltu fuudha? mucattii fuudhuu qaba. Namni sa'aa qabbanaa kanaan dhagaye maaltu sii fuudha? Nama sa'aa qabbanaa kanaan bishaan haayilaandii tajjii itti guutee guureetti cuqaalee hin godhu eenyu isa fuudha? Nama hojjaa kana morga qabataman fuudha fi yeroo kana keessa. Allahu akbar subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa marafu dhugaadha osoo mucaan kun akkuma kana isii godhe kana osoo fuudhee baay'ee bareedaadha amma mi'ayyoon tun dhiirri biraa kan jechuudha dhagaye waa himaamaan illee amma dhaamsa akka isaaf ishee jechuudha namni intala tana mi'ayyoon tun viidiyoo kaameraa kana qulla sanuu kaameraa guddaa kan waraabde ol galabbaxamtee waraabde namni isii hin beekne hin jiru takka viidiyoon isii kun eega gadi bahee addunyaa kanarraa hin badu sigale namni isii fuudhu yoo jiraate isa qofa isiin kanarraa ba'uuf akka muru qabdi osoo hin qaanfatin as baatee jechuudha as baatee namni tokko hin gaafatin kana na godhe gabbaatee
eefi biini qabdi eefi qabsan namni anjaa fi dhaqee sheer godhaa rakkoo miti gadi baatee kunoo maqaan isaa akkanaa biyyi isaa akkanaa bakki dalagaa isaa akkana himtee dirqama akka seeratti heeran dirqamaan yoo isa fuusifne malee dhiirri takka kasi fuudhu hin qashamooti namni akkas hin fuudhu namni jechuun dhimma biraatti boosoo hin taane namni ni qaanfata namni ni qaanfataa iyyuu namni nushi dhalaa takka soosiin suuraa dhiira biraa hojii kaatu kan hiikuu jira kan dhiisuu jira jechuudha. Na ati akkasitti aalama addunyaa kana gubbatti galabbatamte dhiirri takka sirraa qaaba. Abdii fuudhu naan jetta maal obbo maal si godha obboleessati maal si godha hojii jaanne hojii guddanne akkam godhama. nama taljiisin gammachiifne maal si godha maal godha fuudha astagfirullah azim rabbi sayyiti yattin qabini afiibi maal godha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma kabaja intalasan fuudhee nu beekta. Kana jechuun yaada gaarii yaada waan jedhu yaaddiyaa gurbaan fuudhuu qaba dhugaan jiru kanuma ammas immoo maalidha ijoolleen teenya jechuun waan akkanaa kanaan hin qoosina biliis rabbii jedhaa waan akkanaatti hin qoosina ta akkana taasisu obboleettii teessan dhugaa rabbii yookaan jaartii namaa ta'uu dandeessi ittoo malee yookaan jaartii namaa ta'uu dandeessi. Yookaan dhaltee ilmoo qabaachuu dandeessi hin beekamu kaa wanni guddaan sun yookaan dubartii seena malee durban seenu yoo aslan. Kuulli ni mul'ata. Bar Ibrahim mulaa miti. Miyyoon qaamni isii kun guutumatti badee jira bar akka waan kaameraa akkatti namni agartee kaameraa maanii waraabee akka waan miidiyaa waraabee. Kanaaf jechuudha abdii. Badee jira. Goota namatti Ayilaanti. Kamtu caalaa goota ilmoo mataati. Waan akkanaa kanaa miti sun karaa seeratiin mataan namaa keessan booyyaa waan jiru karaa seeratiin sun garuu kun aadmalee waan ija namaatti fokkatu waan ija namaatti fokkatu waan dhagahuunsi jibbisiisudha. Ana Ayilaandii jechuun qofa argee otoon dhagahin duratti maaltu maal ta'e jedhee dhiphataa ture garuu boodan arge. Kanaaf jechuudha dhugaa rabbii piliis waan akkanatti hin qoosina obboleettii teenya haadha teenya haadha warraa teenya jechuudha hin qoosina. Gorsa dhugaa jiru gadi baasa dhalaa waan akkanaa kana irratti dalagame gadi baatee gurbicha himachuu qabu yoo ol dhoysite boyillee kama biraatiin kanaan dhufa gurbichi har'a tan akkana godhee ol baasin addunyaa irratti gorta biraa gadi baasa. Kanaafuu dhiirri abboo amaa rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam dubartiin amaanadha jedhani. Amaanaa kana dhaggeeffatti muhe mee waasitti muna dhaggeeffadha waan tokko waan beeku jira fakkeenyaaf. Bara 2017 18 yoo jiraatte hin beeku yoo sanullee haganan gennu bara 2016 deebi'ee dhiirri Oromoo dhalaa takka janaajjanee ijaazaa buusee mallaqa nyaatu eegale. Faashina ta'e sigalaami yoo beetan imaanfuu agarratti dhalaa buusee akka tumee sikkiina waraana gafuruun faashina ta'e waggaa tokkoof. Gaafa kaani namni wal gurmeessee namni dhalaa takka dhalaa nama bira galtu mus jaartii namaa miti nama dhalaa nama bira galtu janaajjane kuma gaa irratti murtaaya. Koreen jaarsi magaalaa Riyaad walii galtee koreen warri qaama qabu walii galanii 5,000 kafalee shorxaa qabsanii biyya bu'anii walii galan. Duraan dhalaa akka fedhan godhan akka fedhan tumanii irraa mallaqa nyaattee ariitee akka fete gootee machalisii gootee gafurtee maraattee gara biyyaa galti faa qabisee isa qabisee gara biyyaa galchi. Namni booda laalee namni yaada kana kaasee itti fayyadamanii achi as namni dhalaa takka irratti shira dalage. Isiin dhugumatti inni isa miidhee beektee isiin jaarsatti seeratti himatte. Hin jira gaaddi jira kadhaqee mana gabbaasee dhukkee irraa kaasanii tumanii mallaqa ishee fudhanii fi gara biyyaa buusan. Akka wanti sun eegalee namni dhalaa shawwadee fidee irraa nyaachuun hafee jira wallaahi billaahi yoo nyaatamte illee dubbattu. Yoo himatte immoo hojiirra oola. Amma garuu waga qabaan dhuftee namni gale kana ijoolleen akkasii sun galtee jirti hin jiru ta'e malee sigalee akka itti haasaniin fayyadamaa ture namni tokko dhalaa takka miidhuu hin dandeenye. Gaafa dhalaatii miti dhalaan himatti isa immoo gaafa fudhanii tumanii gara biyyaa buusan jechuudha. Hin beeka namoota hedduu warra dhalaa irraa mallaqa nyaate. Nama tumame beeka. Dallaala ta'ee dhalaa asii fiddee dallaalaa fiddee jawaa tumanii dhukkee irraa kaasanii dabarsan. Wallaahi biyya kana keessa waan akkasii hin jiru sigalee. Amma deebi ammallee waan kana osoo walii gallee namni dhalaa viidiyoo akkana godhu kun isii qaanfachuu baattee as baatee kun ebaloo akkasuma godhattee hin dubbatte. Nama sanis qabanii tuma agartee qadiyaa guddaa irratti fudhattee Oromoon akka inni yookaan saphatu godhanii nama takka viidiyoo dhalaa takka gabbaasee gadi. Abbaan fedhaa viidiyoon kee nama bira jiraachuun beekami.
Nadagayka. Qoy mu bengefanna. Nadagay. Atiin viidiyoo mus viidiyoo waraabdee nama ergu miti. Gaafa viidiyoon kee gabbee nama wajji dubbatanii beektamii nama wajji haasofte san qofaatti gaafatamta isa gaafata. Ama namoonni hedduun ama miyya amma tiyyaan sun dhugaa takka see rabbitti ajala rabbi dabarsee maali beektaa? Akkanuma ciiftee fataa sanatti tumaaf waraabde kun ofii isiifiitiin waraabde waan irraa waraabbanne. Namoonni hedduu warra kaameraan akkatti viidiyoon bilbilarraa waraabamu jira akkasiin kuma qabne jira isin ofii argite. Ati namuma viidiyoon bilbiltee san qofa bakka fedhe yoo qabamee biyya bu'ellee yoo mana hidhaa jiraatellee yoo biyya kamuu jiraatellee maqaa isaatii fi biyya isaa qofa nutti himta. Achi booda Oromoon tarkaanfii fudhatti wanni kun ni bada jechuudha. Yoo biratti illee gadi bu'e viidiyoon kun yoo agartee biyya fedhe jiraate waan yoo qabamellee galaami waan lubbuun bada seeraan qabsisanii bada. Sigalee ni qabamaa achi booda adabbiin fudhatamaa dhalaan viidiyoo dhalaa amma booda yoo walii gala. Hin sattarini gadi baas. Hin sattarin gadi baas obboleetti inni sattarii sirraa fuudhee miti. Atis hin sattarin baasi ol. Wanni fedhe haa ta'amu. Bakka eega baratu wanni siyaasa tokko hin jiru. Meebii mudhaasantu si fuudha. Oromoon itti murteessa. Amma fakkeenyaaf murtiin an kennu akka kiyyatti kana gaafatan osoo na gaafatamillee murtiin an kennu kanuma. Murtiin an kennu mucichi haa fuudhu. Isa tokko akkasumas isa tokko Haayilaandii itti galchisiisemi isa tokko waan kanaa kan dalageemi mucichi haa fuudhu dirqama. Mee warri midhaan fuudhuu qabattan kumantii barreessaa akkanumatti jiru. Dhugaa rabbi yaanni an jedhe kun fudhatama qaba warri jettan lakkoofsa tokko barreessaa dhugaa rabbi dubbachuudhaaf. Mee nama 200 jira kana jira. Mucaan kun intala tana fuudhuu qaba kan barreessame. Isuma fuudhuu qaba malee. Yaanni kennu yoo badaate. Dhugaa rabbi. Ngute. Fuudhuu qaba midhaan fuudhuu qaba. Kan talagaa kun fuudhuu qaba. Warri immoo yoo namni waa tokko dubbatu abdii dhaamsa warra kanaatiif qaba. Warri gadi bahee ijoollee safuu, ijoollee obbolee dubartiin haadha teessan, ijoollee dubartiin maalii keessan jettan kun ofitti himaa deebi'aati. Gorsa namarraa fudhadhaa. Nama hin tuffatinaa. Mucattiin tun akkana taatee eeboyitee waan kan afaan qabachuun hin danda'amu. Suuraan isii asiif achi deemaa jira. Haa dubbatamu irraa. Hayyuun irraa haa dubbatu. Murtiin itti kennamuu qaba. Inni illee ballagamuu qaba jechuudha. Maaliif isii qofaa mileen cabee isiin jiraate? Addan dalayni waan kana isa wajjin dalagde. Akkasiidha abdi wallaahi billaahi aaree ture an. Qoosatti illee jiru abbaan barbaade waan fedhaa jedhu an qoosaan jiru dhugaa baay'ee rifadhe baay'ee tokko. Maaliif hin agarre ani Haayilaandii akkanatti akkana ta'u. Dhugaa rabbi. Yeroo gaarii qabaadhu nama biraa galchi yaada irraa fuudhu. Taate yalla habiibi kiyyame. Bye. Fuudhuu qaba lashin fuudhuu qaba dirqama fuudhuu qaba akkamitti fuudhe akkatti si galaafatee nu si fuudha. Nu si fuudha. Yoo isin ani amma faate sila rakkoon qabu yoon dhageeffatan viidiyoo nama ni dhageeffata. Viidiyoon kun maybe kama waraabee miti mungkin waggaa tokko ta'uu mala, waggaa lama ta'uu mala, waggaa sadii ta'uu mala. Sigale amma rakkoon jiru viidiyoon kun turtii keessa gabbee malee waan amma haarawaa waraabamee miti. Sigale waan amma waraabamee miti. Wanti taa'ame ta'ee isin dutti mungkin yookiin rabbiin tanaasii sababee malleen keessillee akkasirra nyaatame si deebi'ee yookiin illee si fuudhee yookaan immoo atummaanuu caadaan biraa si bu'uu danda'a. Yookiin Ameerikaa deemuu dandeessaa yookiin biyya gargaraa akka agartee sammuun kee maraanneef Oromoo waa si gootii rakkoo hin qabu. Kana ta'uuf ati akkuma inni salphise kana gabbaatee atu salphattee jirta. Sigalee salphina bara viidiyoon kee gabbaachuun salphina maa ofii salphitumaa si barma. Viidiyoo kee akkatti fi uftumaa namatti kun kee salphina guddaa. Salphina illee sheemillee safuullee hayaa keessatti sirraa fudhachuu. Sigale. Video mul'adhaa warra dhuftan video malee hin jiru wanta qaltiin akkasii hin jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi kala. Waalaikum salam. Akkam abdi nagaa. Nagaa. Fayyaadha. Ani beektan eega dubbii qixxeen geettan dhufelleedha.
waan irraa ka'e illee waan haarawata illee homaan nageenye. Garuu mootiyyuu akkanumatti dhageettimatti waan shamarran kennaa kanatu na gube beektaa na aarse. Yeroo namni waan rakkina haasa'ullee nooma ajandama dhalaa kennaa kana haasa'anii innummaa yoom dhaabata. Qoyaan ka jedhu beerrummaan teenna yoomuuf beekti yoomuma baratti. Maaluma wannummaan kun yoomuma dhaabata kanumatu na aarse beektaa. Fakkeenyaaf amma namni rakkoo keessa jira. Dhiirri biyya Arabaa taate ofiyyuu rakkataa jiran maal taana akkamitti jiraannaa akkamitti gallaa yoom qabamaa yoom hidhamaa yoom galaa namni kana rakkatu jira. Akkamitti warra rakkoo qabu kanuu rakkoo irraa baasa yookiin himmootiyyuu akkamitti ofiyyuu jiraadhee akkamitti kara biyya kiyyaa galaan kun eessuma isaan jala dhaqee amata maraa homa fokkataa kana bichaa dhageenyanu shamarran kennarra maali isaan fayyaa hin qabamu fayyaa qaban garuu sila subhaanallah waan ajaa'iba natti. Ani dhiirattiin aaru beektaa waan godhan maraa an dhiirattiin aaru beektaa dhiirri haa ta'u waan fedhan godhuu danda'a shamarran waan fedhan gaafachuu danda'a. Isaanummaa yoomuma beekamee fakkeenyaaf mee maal haalummaan isaanii kun maal? Nukaanuli beekanaa miti nuhu kana kayaaddoo keessa nu galjarran tana xiqqaa guddaan shariikan warra aayilaand sana osoo baase soo argani arran tana seeras gaafatama jira dhiira Oromoo warra akkeetti aayilaandii bishaanii kana shariikaa maqaa jira isheetu kana fakkeenyaaf arra ijoolleen Oromoo tarriba ka'u namni marti tuma aayilaandii bishaan kana tubachuu kun sikkinan tuma kun xiyyiitiin dhayaa kun agartee dullaan tuma shariikan maa waan kana baase soo arge nama gaafachiiseera in gaafatama maaliifuu maali bishaan kee kan rakkoo qabamu maaliif tumani jira beektaa amma ani ufiyyuuf sodaadha jira jechuudha namni kennoo barbaade waan shariikaan gabbaase isa subala nutu uffata aayilaandii nutu tuma kaarotii nutu cicciraa kiyyaara nutu akka albendee cicciraa waan nuti waan meeqataan kuni marti agartee sababa keessan isintu of qabuu dadhabee shamaratu of qabuu dadhabeedha sigalee wallahi amma waan dhiirallee ajiifatanii fomuun jiru kana rakkoon beerumateen bira jira kara marattu warri badii dalagu isaanum wannummaan biyya bayaniif kaayyummaan isaanii eessa jalaa dhaqee gizee jireenya biyya ormaa hammaate ka biyyaa hammaate ka biyya keessaa hammaate ijjannoo dhabanii zim jedhanii quufanii ruuza hoo nyaata lukkuu hoo nyaata waan ta'an hin beekani viidiyoo fi waraabanii odoo nama biraayyuu gayanii yeroo ammaa kanatti qaamni namaatuyyuu sodaa keessa ka jiru isaan immoo ganaa viidiyoo waraabanii viidiyoo namatti erganii waan birqii godhaniitiin iddoo namni rakkataa jirutti iddoo jireenyi ulfaataa jiru kan qaban nadhoma teenata badii qabdu abbaan fedhe waan fedhe si haa godhu wallahi billahi. Amma bar viidiyoon amma gabbee kuni waan amma waraabbe miti mumkin waan baatiin beeqa duraati yoo gadi qaate waa waggaa tokko duraafaa waan dhabbee dhufe faa mumkin mallaqa dhaabbachuu mala faa yaana jijjiiramuu mala faa eega wanni bade bara ammasii mallaqa si dhabuu maddaan dhabdi jaalala si dhabuu malti ammallee satirii illee irraa fuudha jechuudha. Kanaafuu biyyoon sun yoo lubbuun jiraatte viidiyoon kun kammaa kana ta'e akkana dhaqqabattee gabbaatee dubbattee Micaasan seeran qabsanii itti fuudhudha. Kun amma yoo itti fuudhanillee bultii isiin ta'u maaliif namni bultii isitti hajame qaama isii miidiyaa irra oolchu. Kun gaafa isii argellee yoo aalallee fuudhan isiiyyuu hin dhiisu jechuudha. Kun ajaa ittiin qabu ajaa isiitti qabaate miidiyaa irra isiin oolchu. Kun bultillee hin ta'u garuu ani sababuma shamarran kenna mee amma fakkeenyaaf gizee baay'ee irraa dubbatan gizee baay'ee namni saalfata jala dhiirri jala saalfata dubartiin jala saalfata namni tokko yoo waan beekne waa argee waan baratanii bara maraa kanuma bangaaletti isaantu heeruma viidiyoo isaanii isaantu erga dhalanii isaantu wajjin rakkata waanuma biyyaa dhufaniif. Naam dhugaa keetti baatee jirta. Viidiyoo san ergaa itti subhaanallah. Viidiyoo san rabbiin bara abboo osoo agartanii uf jibbita wallaahi shamarummaa keessa jibbita waaqasman billa. Rabbuu sin agarsiisin.
shamarummaa kee beetame shamarummaa kee jibbata viidiyoon akkas badaa haardiin akkan jiru viidiyoon akkas haardiin jiru ahmaddiin aloo shabakaan kee jiru viidiyoon akkas paawarii qabu takkaa addunyaa irra beeku maa fiingarii hedduu agarree minu hin jiru seekan akkas hedduu akka yalla min jiru akka waan bakka kaan buutee kanatti balabboo aayilaandiin hasarreetti warshaa seentee malee warshaa mateetti waa maraafuu rabbi jira rabbi nama hasattaru wallahi kun rakkoo guddaadha namoonni biraa ka yaada qabdan mee wanta fakka eenyu yaada qaba si baasan argee jira eenyuun biraa ka yaada qabda sila kun maanatti fuula guura bay geejicha bayyala kana blogsi godha video nama argama hin jira hayaatii tana yeroo hedduudhaata video mul'atti bay Stayase. Afaan cuqqaalattan yala kanaan video ergaa turtan amma immoo as gubbatti as baatee dubbatu ni qaanfattala. Bayyaasa video maa soo barbaadan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jirtu. Maal mul'ata? Ifa cufee jira. Bani namni rakkoo nama fuula kan beene kana kaayiroo du'a balleessu ba uftaa jiraan hin mul'attu moo si baasa. Dhugaa keeti jechuun ifaan narraa fagoo jira ifaa cufee jira rakkoon qabu akkanaan dubbadha. Hayi. Ifaa bani. Hayi dubbadhu ishee gabanu. Hindu badda ifa bani yaasa yufta yaasa mir atmiya ati ifa irraa maal godha ati ifa irraa maal godha waa'ee maali sindo yaada yoo fuula namaa dhufuudha dho'ifattanii nama rabsuu kan waan taane bidoo waraabuu hin miti dura FB kanarratti waa fakkaate waa balleessu dura FB kanarratti ol bootuu biyya balleessi beektaa obboleessa kiyya namni isin amma dhagahi bar dhalaan takka osoo fi kana gubbatti suuraa fi poosti gootii taate jiraatte wallahi waan takkan balleessitu bar namni waa balleessu nama akkasii nagartee binti fakkaatanii fuula hidhattee jala kana mul'isan isin malee kabiraatii miti adama maa mul'anne me dhageetta obboleessa kiyya namni jechuudha dhalaa ta'e dhiira ta'e namni barate jechuun nama ija qabu jechuudha namni barate macheem akkatti yookiin dhalaa miidiyaa irra oolchee maal hin jedhu beektaa jecha hamaallee fidee miidiyaa irra oolchu beektaa namni barate waa gammataa deema waa madaalaa deema waan ta'eef. Nuti barnootaan qabnu kala seenaa jabaatu bahi. Nuti barnoota isiin barnoota qabdi maasha. Namta maala beektaa amma suuraa fi poostiin gootu maqaan isii kabiraatii yookaan kabiraatii suuraan isii mul'atu osoo of taatee suuraa fi meedaalaas marraa warruma feemasii kana warra beekamtii qabu uf ta'ee jiraatu. Fedhu bareeda fedhu fokkataa uf ta'ee jiraata. Maqaa ofiitiin jiraata jechuudha. Waan takka hin balleessu waan takka of taatee jiraata jechuudha. Arraan kana siin osoo waa'ee dubbattee rakkoo ishee dhaboo beektamu yoo waa'ee dubbatte waa balleessa si galee namni takka siin beeku uf ta'uu hin danda'an jechuudha. Uf hin taatu awwala mee uf tayaa kana jechuun immoo arrabaa miti. Kana jechuun arrabaa miti qashtiin awwala mee fi keetti uf ta'ime fayyadamee fi ilmi fayyadamuun haraamaa miti. Atuun maal dalagii waa'ee haraamaatti dalagii malee wallahi haraamaa miti. Shari'a salaamatti akkatti hajjabattee akkatti kunoo jechuun hajjabattee os baate maafi waan feete barsiisa waan beeturraa shari'a si fakkaate feet waa'ee siyaasaa feet waa'ee dinagdee feet waa'ee jireenya waa guutuu hin dandeetta barsiisuu xabadhu komantii feet namoonni hedduu feesbuuk kana baalageetti fakkaata feesbuukni baalagee miti feesbuukni nama qara nama rabbiin balleesse malee feesbuuk sammuu nama kana si qara jechuudha waa hedduudha agarta kana ta'uuf dura of ta'uu si barbaachisa. Sigale yoo of taate agartee daangaa namaan dhiibdu daangaa akka nama dhiibuun barbaadu maaliif ufitti himta jechuudha ofii keetti ufitti himta anamma ofii kee amma anamma mataa kee xamu anamma waan balleessu uf beeka maaliifu miidiyaa kana gubbatti mul'adheemi nama hedduun na beeka sigale uf beeka nama miidhu nama akka na miidhuun barbaadu lama nama gabbee kun oromoo akka na miidhe irraa dubbadha waan na beekani jechuudha. Ati osoo amma mee intaloo viidiyoo gabbee sannan beeku jira. Hinju afi isi asmar rolti ba
komantii mekanarra oolti efi mekanarra oolti namni si beeku hin jiru kanaafuu yeroo dhimma waa dubbatan uf ta'iiti waan kana yoo gosa barbaadde dhukattee osoo haasa'uu hin taane uf mul'iftee haasa'uu dirqama uf ta'a walamin uf ta'aati jiraadha tokkoffaa uf ta'a kanaafuu faaxeen sun yoo lubbuun jiraatte yoo du'uu baatte ammallee rabbiin homaa miti wanni namni dogongorre hin jiru siin ergo hayaati kalas deddeemi hayaatii abdii diddee jirta ba ni mul'attee jirtaami ati qasti yoo lubbuudhaan jiraatte kootti dubbadhu waan akka rakkoo kan jiru nama akkas godhallee dogongortuudha amma kanu aarsee maaliif viidiyoon sun maa gabbaa'eedha malee waan biraatii miti yaani isaa gabbaasa san irratti harkaamee fudhatamuu qaba akka yaada kennutti jechuudha leesh gabbaasa viidiyoo san maa gabbaasedha mala namoonni sawwalsattu namoonni qaama qulla bira qabdan hizaaban qabu hizaaba yaani ni jira sagalee isin mataa kana irraa kaastanii amataa irraa kaasan hambee garuu gadi baasuun sun maa barbaachiseedha mala eega gabbaasa yoo tarkaan fekkii mala fudhatamuu qabu wanni kun akka hin deebine nama maal godhuu qaban okay والله ربنا أرى كوني كنا كوني إن شاء الله رب مجر كان نما الرب سمالك وأصاب ما تفكيت نمني ما كان أصاب ما سفود أم ما سويت تكون واد لا تيسين جا أنا ما تمكين نكنا قفل كولا ما بويا ما تك كربين كوني في بيت أنا قبضت نقومي mee guyyaa takka mee Tigree paartii wal baastee wal qooddee wal nyaatu agartanii beektan Tigree ma takka Amaar buta agartanii beektanii Amaar buta akkatti agartee beektan namoonni dhugaadhaan agartee waan kana yookaan miidha keessa karee waan kan dalagu nu caalaa warra waan nyaatu ijoolleen kan tafee tufuu maal nyaatti kaafatti mana rabaa deemte kun kan jetti warri taa'eeti maal nyaatu kun kan wal biraa qaba kun guutummaatti wal biraa qaba araan kun guutuu wal biraa qaba viidiyoo gabbaasa iya ada jechuudha sammuun jira jira haga firoo aaralla viidiyoo san gabbaasuun danda'u bar nu caalaa ilmaan oromoo caalaa yookaan amaara yookaan Tigree kan tuyyuu viidiyoo walii wal qababa garuu takka agartee beekta ma agarta hin baasu yaani kalas hin baasu jechuudha bas arraba hayyuu xiqqeessuu gama kaan gortee hayyuu arabsitaa gama garanaa gortee mootummaa arabsitaa gama kaan gortee kaan gaangoota gara kaan gortee ganda namaa keessa kaan gaa mee tartiibu maaliif qabna mee maal qabna wanta kan qabnu baas qullama kana amantaanti hoogganaan kee hin jiru mootummaan kee hin jiru namni si yaadu hin jiru kasi arrabsu malee kasi hin daldalatu malee yoo ati yaaddee wanni kun na baasa moo nan baasu jettee jiraatte malee nam takka waan gosi namaallee waa takka siin fayyadu rabbi oromoo si godhe qofa kuma dhukaama waan biraa yennuun komattama yennuun komatta so namnummaan tokko dhufee waatu waan tokko barsiise nit arrabaan safuu dhukkeetti kasalaan tun safuun beektu safuun beektu tun akkas arraba dhukkeerra qasa garuu dhalaa hijaaba hidhattee yala kanaan uf banaa ka eenyummaa isii hin beekne agartee afaan hidhattee waa dalaytu nanti dubbatin dhalaan takka gaafa seenas baatee yookaan akka oromoo takka sarrabbitti gaafata waa isii waa mul'iste safu amma maskii mangee takka asirratti dhukkeerraa kaasanii arraba kanaan tun safuun beektu tun shaarmu taatun namni akkasii nadiifni jiraa min jiru bar maalifu freedom qabdi ilaal bakka feeta deemtee suuraa kaatii abbaa feete bira dha'itti bakka feeta deemtee bashannansiifti waan akkana baalagee waan kanaan dalagu jechuudha safuun kan beekne sii ka hijaaba hidhatee ufawwaalee yala kan of banee taa'usi tun safuun beektu abbo osoo akka irra namni isiin guddattee saba fi qarqaartee warra booranaa san guutu osoo shaarrattuun warra dha'itee warra booranaa san guutu qarqaartee bishaan feetee fi kaan gootee wofin dimdii bantee mallaa guddaa guurtee warra rakkoo fi warra keessaa baaste sootee arrabsitu ati immoo safuu jettaa nama rakkate doolchee takka erguu hin dandeessu doolchee takkatti isaan takka erguu hin dandeessu warra keetii waa erguu hin dandeessu isa fuudhe
Safuu jechuun waan akka keessan kan safuu jechuun nama arrabsuu dhabu. Ani intala baabile kosa mesi galcha. Senta. Safuu jechuun kaa keetii kanam. Rabbiin nu asattaru. Hin qabdu qashti. Nujatti tanaa arrabsaa turanii mi amma xiqqoo guddatte dhalama xiqqoo sii guddattee jirti homaan jettu omnira. Uf beeyti nama jaalattu beeyti waan balleessitu komantii taphatti kaas uftaatee jiraate jechuudha uftaatee jiraate. Namni tokko asirratti gaafa ba'u nadiifummaa ta'uusaa beeka. Namni FB fayyadamu nadiifa ta'uusaa beeka. Waa takka. Nadiifa jechuun ofitti amantummaa wayii qabaachuusaa beeka. Ofitti amantummaa qabaannaan gabbeetiin asirratti waan fedha alba. Yoo ofitti amantummaa qabaanne jechuun as ba'uun afaan takka dubbisuun dandeessu yoo min qaanfattaa jechuudha bor qaanfatta. Kanaafuu dubbii dheeressanii farratti hin fe'an jedhanii dubbiin guddattee farratti madanii waa maraafuu rabbi jira inshaallah rabbiin nu asattaru waan daawwattaniif galatoomaa rabbiin agartee wallaahi warroonni bishaan maal ta'e har'a bishaanii miti ayilaandii bishaan irratti adiyaa guddoo oromootti safanii dhalaa oromoo miidhanii ayilaandiin bishaan keessaa dhumu sun agartee nu qaanfachiiftee mataa kan nu qabachiifte bishaan illee jechuudha. Gana agarta qoy keessan si ergaa nalaan jirtaa mati qoy si ergaa laaltaa qasman billaa si ergaa laal. Akkas rabbiin kayri nu galchi maal si galchan tidde mul'ata doo mul'atin si baasa. Bishaan ayilaandii dhuguu dhiifnuu osoo sana agartee wallahi nuti. Galchi osoo agartee bar waan kana gubbaa gadi bu'ee bar bakka akkama buute wallahi billa adda jiran dhugatu ayilaandii. Ani yoo irri baalkuu badabboon ayilaandii kana boksi jaw bin kun albe kun dullaan laxitti godhala. Yoo waan midhaan argaa mallaa ayilaandii. Sanu ayilaandii osoo waraqaalee irraa baaftee osoo waraqaan sun sitti hafee waraqaan sun wanni sun kaartoonaa bara waraqaan sun osoo tafee kan godhamne osoo tafee keessaa gabbuute fincaan cufee boqoysee duute yoo san qofaa osoo kurree keessatti haftee yoo kan godhan kurree jiraa bara osoo kun itti ol haftee kurree itti ol dhoote yaanii keessatti haftee yoo innaan lamaa labboo suni kaafannaa suni banii biraati ilaalu suni. Bani berarti yani bani akkam tu difasa kaleetira lama la ilaha illallah waa si oddemu kana namatu uf qarqara ka achi gaddemu rabbi si qarqara qashti متى نماتو كيسان باجتة وقصف قوت حرام عليك والله بالله حرام قاف متى نما قدام بر وامك أسود نمالك عمك أسود برابط ربي سكر كارا ربي سكيسا كاي أجرته كاركار سبي ربي سكيسا قبض جارو كاسي قدام كون ست أبدان دا وكون ولي قال تيجيت ست زموك أمانس ست زموك أمانسيزه ijaara jechuudha abba garuu akkasitti ayilaandii san mara bar sagaleen ayilaandii bishaanuu keessaa dhumatee bar awwala gaafa waan kana eegaltu bishaan guutuu qabdi bishaan keessaa dhumatee akkasitti ayilaandii booda afaan kana ayilaandii inna lillahi wa inna ilayhi gaafa projektiin sun eegalamu bishaan jira bishaan illee dhumate ayilaandiin sun badabboo akka wanta kanatti bin jette kasanuu waraqaan kun gama tokko madagallaqu eegan laa ilaaha illallah ilkaan qabdii malee boleessu ilkaan
أما قرت يوم كجيب بس فكرت فيديو أما قرت والله كون ني قرت أنا من أما قرت كيسان سير جو برباد دمي في جبتها والله شمرون ما كي جبتها شمرون ما كي في جب سيسا ونسونسي شمرون ما كي كم في جبتها كم تفلالته شمرون ما كم تيتلا سبحان الله سبحان الله قال سيدي ما يه نقرب والله وأمره ربي نستر والله أن أقتي اسم كبجاس تكاد لا تكسر تن فيديو لا تكمل تنسلين بيقول لي ما تسولي فنتاو ها كنافو ايلاند سون بشان في دبي ايلاند سون بشان سي ما جابيتا شركات دبي جدا بريفا مو دبي كده جما تكون نغتا تشرامي في تروسو ما كتونا ايلاند شركه سنو من الانبار ان كان من كان سودا دبيتني ما اني ورو ما شركه ايلاند كان باس سوني وسو ارجي ما ترمو كان نمني بفتوكو ما نمني بفي تكا نمني فان تكا كت تجو لاند كان سوغا نم برنسيرين غاوتا با يا كين غومينا Hincirina Ailandi in qabam tancirina kalli walli maceta Ailandi nama hinciri gaafati Ailandi kana cirte warri shariikaa sanii yookaan dhaabban humsi gaafata maa cirteedha bishaan kenna badaadha moo sin jaan maa cirtan cirin dhiisaantu Ailandi lantu mina haraam alee ka wantu mina dhiisaa baras dhiisaa kaarotii qaasa cidhaa dadhabne kiyaara qamma dhiisa Ailandi lantu mu qabna bakka malee dhiisaantu mina Ailandi laqras haraam alee kabas sanuu dhawuun osoo Ayilaandii dhawwattee dachii dhute rabbi dachii irraa si gaafata beekta haraam dachii takka gad dhawuun haraama wallahi lazim rabbi si gaafata hin dhayin kalli walli dhiisi maal goota dhiisi hin dhayini bakka Dubaay keessatti bishaan dhoggata bishaan hin jiru wallahi sun ma amma agartaa qoy seerga qoy na qabdaan adii seerga wallahi illaaltaa bar yoo fi gubatte illaaltaa bar سبحان الله أكبر ها والله يا ربي خير يلا باي باي كان غاري